Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akkaadaamii hundi kun keemistirii kutaa 11ffaa boqonnaa sadaffaa kan waliin ilaallu ta'a. Har'a waa'ee physical state of matter kan jedhu irratti xiyyeeffanna waan ta'eef haga dhumaatti akka nu wajjin taatan isin affeerra. Egaa mata duree keenya har'aa kanaan seensa isaa irratti xiyyeeffanna. An introductory part of physical state of matter. Kanaafuu haga dhumaatti akka nu hordoftan abdii qabna. Kana keessatti har'a gadi fageenyaan kan nu ilaallu physical state of matter kun maal jechuudha? Gosa akkamiitu jiru? Maal kan jedhu irratti waan xiyyeeffannuuf qabiyyeen keenya har'aa seensa isaa irratti xiyyeeffata. Hanga dhumaatti nu wajjin ta'a jenna. By the end of this video, you should able to define the physical state of matter in detail. Dhuma boqonnaa kana irratti waa'ee physical state kan ibsinu ta'a. Kanaaf mee seensa isaa irraa jalqabnu. The introduction. What is matter? Matter jechuun maal jechuudha? Matter is anything occupying the space and having the mass. Matter jechuun wanta bakka qabachuu danda'u yookaas wanta iddoo qabachuu danda'u yookaas immoo qabee mataasaa kan qabuu fi hanga murtaa'aa mataasaa kan qabu jechuudha. Kana jechuun mee fakkeenyaan haa ilaallu. Mee fakkeenya salphaa ta'e saamunaa tokko haa fudhannu. Saamunaa tokko kan qabnu yoo ta'u, yookaan immoo suuqii irraa saamunaa tokko yeroo binnu, saamunaan nuyi qabnu kuni yoo xarabbeezaa tokko irra keenyu saamunaa bitanne kana fuunee xarabbeezaa tokko irra yoo keenyu iddoo xarabbeezaa keenyi sanirraa bakka muraasa ni qabata. Kanaaf voolumii mataasaa qabaa jechuudha. Dabalataan saamunaan kun hanga muraasa yookaan immoo hanga mataasaa ni qaba. Hangi inni qabu kun yookaan giraamaan ta'uu danda'a kan ibsamu akkaataa qabiyyee ulfaatina isaatiin yookaan kiloogiraama ta'uu danda'a yoo saamunaa baay'ee ta'e. Kana jechuun walumaa gala hanga mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf saamunaan maallaa maaterii jechuudha. Walumaa galatti wantoonni naannoo yuunivarsiitii kana keessa jiran all objects around us are called matter. Wantoonni naannoo keenyatti argaman maater jennee waamna jechuudha. Kanaaf maaterii jechuun wanta bakka qabachuu danda'u yookaas immoo anything which occupies the space and having the mass. Kanaan matter jennee waamna jechuudha. So, matter can be exist in 3 states. Materii kan jennu kun faalkaalee gurguddoo sadiin kan beekaman. The common states. Common walii galaa kan ittiin beekaman saditu jiru. Isaanis gaazota, dhangala'oo fi jajjaboodha. Kana jechuun they are exist in the gas form, liquid form, and solid form. So, the 3 common state of matter are gas, liquid, and the state of solid or solid state. Jajjaboo, dhangala'oo fi gaazii jennee iddoowwan gurguddaa saditti qoonna. Amala isaanii tokko tokkoon ni ilaalla. Jajjaboo jechuun maal jechuu akka ta'e, dhangala'oon jechuun maalinni amala akkamii qabaa? Akkasumas immoo gaaziin amala akkamiitiin dhangala'oo fi jajjaboo irraa adda ba'a kan jedhu gadi fageenyaan ni ilaalla. So, the 3 state of water, steam, water, ice. Bishaan uumamaan isteetii gurguddaa sadi keessatti qoodama. Bishaan nuyi fayyadamnu isteetii yookaan immoo faalkaalee gurguddoo sadiin jiraata. Bishaan akkamiin faalkaalee sadiin jiraachuu danda'a? Mee haa ilaallu. In the form of water vapor, bifa hurka bishaaniitiin jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf bishaan dhangala'aan yeroo danfu hurka baasa. Hurki sun bifa gaaziitiin jiraata. Kanaaf the steam jechuu dandeenya. Kanaaf maaliif steam jenne? Bifa hurkaatiin waan jiraatuufi. Bifa hurkaatiin waan jiruuf inni kun faalkaa isaa sadan keessaa faalkaa gaaziitiin jiraata. Is the form of gas states when it is a water vapor. Yeroo hurka bishaaniin jiru gaaziidha. Bishaan dhangala'aa yeroo ta'u immoo inni immoo maalini dhangala'aa mataa isaati. Bishaanumti kun mataan isaa dhangala'aadha. Kanaaf faalkaa isa kamii dhangala'oodhaan jiraata. Jajjaboo yeroo jennu immoo bishaan inni jennu kun yeroo digirii seentigireedii gadaanaa irratti turu maal ta'a? Firiis ta'a. Kanamitti firiis ta'a? Gara cabbiitti ta'a. Yeroo san maal ta'a? Jajjaboo ta'a jechuudha. Kanaafuu bishaan faalkaalee sadiin jira jechuudha. Inni tokko maalini gaaziidha. Inni tokko maalini likiidiidha. Inni kan biroo soolidiidha. Fakkeenya isaaniitiin yoo ilaalle cabbiin maalini jajjaboodha. Bishaan mataan isaa dhangala'aadha. Water vapor is the gas form. Kanaaf uumama lafa kanarraa
Faalkaa sadiin kan jiraatu bishaan jechuudha. Faalkaa gurguddoo sadiin jiraachuu kan danda'u bishaan jechuudha. So we can say water can be exist in three form of states. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Bishaan faalkaalee gurguddoo sadiin jiraachuu ni danda'a. Amalli kun immoo amala bishaan wantoota biroorraa adda isa baasuu danda'a. Meettaaf nu most solids change to liquids. Jajjaboon gara dhangala'ootti jijjiiramuu danda'a. Akkasumas immoo dhangala'oon gara gaaziitti jijjiiramuu danda'a. When it is heated or when solid, liquid and gases are heated, they can be changed from one state to another state. Yeroo jajjaboon baqu maal ta'a? Gara dhangala'ootti jijjiirama. Yeroo immoo dhangala'oon kun danfuu yookaan immoo evaporate ta'u maal ta'a? Gara gaaziitti jijjiirama. Amalli isaanii kun maalni? Amala faalkaan tokko faalkaa biraatti jijjiiramuu danda'u isaanii kan hubatu yookaan kan agarsiisu jechuudha. Kanaafuu when solid or liquid or gases are heated, they can be changed to one state to another state jennee hubachuu ni dandeenya. Kan biraa liquid and gases are known as fluids. Dhangala'oo fi gaazonni amala fluidii jedhamu qabu. Sababiin isaa maalni? They can flow or they can flow freely. Salphaadhumatti waan dhangala'uu danda'aniif amala maqaa isaanii fluid jedhamu qabu. Mee fakkeenyaan haa ilaallu. Bishaan burcuqqoo tokko fuunee otoo lafatti dhangalaasnee maal ta'a? Iddoo tokko hin taa'u. Iddoo tokko hin taa'u. Burcuqqoo san keessaa fuunee otoo lafatti dhangalaasnee lafarra dhangala'uu danda'a. Kanaaf amala maalii qabu? Amala fluid isa san qabu. Dabalataan urgooftuu tokko fuunee koornerii tokkorraa gara koornerii biraatti otoo fuunee gadhiisnee iddoo tokko hin taa'u. Iddoo biraatti filoo yookaan immoo filoo godha. Amalli isaanii kun maalna? They can be named as they are fluid. Isaan maal jedhamuu danda'u? Fluid jennee waamuu dandeenya. Amala dhangala'uu yookaan immoo iddoo tokko taa'uu hin danda'an. They can move freely. Kun immoo maalirraa ka'eeti? Amala uumama partikiloonni isaan irraa uumamaniif walirraa fagaatanii waan uumamaniif amalli kun maal isaan godhe? Akka isaan bololiyaan yookaan immoo lafarra akka isaan filoo godhan godha yookaan akka isaan dhangala'an ta'a jechuudha. Kanaaf jara kana lamaan they are fluid jennee waamna. Jajjaboo fi dhangala'oo yoo ilaalle immoo they are known as condensed states. They are condensed states. Sababiin isaa maalni? Partikiloonni isaan kun irraa ijaaraman yoo wal bira qabne gaazii wajjiniin they have higher densities. Solid and liquids have higher densities than the gas states. That's why they are named as condensed states. Amma tokko walitti siiqanii uumamaniiru. Gaazonni baay'ee walirraa fagaatanii uumanii partikiloonni isaan irraa uuman kana fuulduratti ilaalla tokko tokkoon amala isaanii bira yeroo geenyu waanuma kamiifuu jajjaboo fi dhangala'oon walumatti densitiin isaanii kan eenyu caala? Kan gaazotaanii caala kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So because of the density of the liquid and the solids are high, they are condensed states. Stateota walitti siqanii uumaman jennee waamuu dandeenya. Wal caalan iyyuu jajjaboon kan dhangala'oorra walitti siqee uumamuyyuu densitiin isaa baay'ee caaluyyuu kan dhangala'oo hamma tokko isatti siquyyuu kan gaazii garuu baay'ee walirraa fagaatee waan uumamuuf amala akkasii qabu jechuudha. Waa'ee maaterii kana yoo jenne mee maaterii kan hin taane maaltu jiru? Wantoonni nuyi beeknu hundi maater jechuu dandeenya? Are all things are matter? No. Here are some common examples of non-matters. Warra maaterii jennee waamuu hin dandeenye jiru. Maal jechuudha? Maaterii jechuun wanta hangaa fi bakka qabachuu danda'u jenneerra. Kanaaf wantoonni kana faallessuu danda'an yookaan seera kana cabsan maal isaan? Maaterii miti jennee waamna. So things that do not have a mass or don't occupy the space are non-matters. Warri bakka qabachuu hin dandeenye akkasumas immoo warri hanga mataa isaanii murtaa'aa qabaachuu hin dandeenye maaterii keessatti hin qoonnu jechuudha. Mee fakkeenyaan haa ilaallu. Some forms of energy bifa anniisaatii warra jiran kan akka lights, heat, sound, electricity, magnetism, radiant energy and nuclear energy are non-matters. Warri kun maateroota jennee waamnu sababiin isaa ibsa maaterii guutuu hin danda'an. Waan maaterii ittiin define goone san guutuu waan hin dandeenyeef isaan kun maalni? Maaterii miti. Kan maaterii miti. Kan biroo immoo force and fields warra akka graafiti, electromagnetic field, magnetic field warri jennu kunis seera san hin guutan. Seera ittiin maaterii moggaasnu san waan hin guunneef they are non-matters.
abstract or concepts or conceptual yaada waan akka yeroo yaadaan beekna akkasumas ideas idea amma yaada waa tokko yookaan immoo waan namni tokko yaadu yookaan miira waa tokko yookaan immoo odeeffannoo waan tokko maater jennee waamuu hin dandeenyu sababiin isaa definitionii maaterii keenya guutuu waan hin dandeenyeef kanaaf isaan kunis maaterii miti fakkeenya biroo ni jiru akka wave radio wave x-ray gamma ray warri jennu kunis they are non matters isaan kunillee maaterii jechuu hin dandeenyu kanaaf wantoonni non matter jedhamu fakkeenya hamma kaasne kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Let us see one by one the properties of the physical state of matter. Tokko mee ilaallume physical state of matter kan amala akkamii qabu waan jedhu yoo solid irraa jalqabnu solids are rigid. They are rigid in nature so they have a fixed volume and a fixed what? Shape. Jajjaboonni maaliin beekamu? Jajjaboonni kan ittiin beekaman tokko abee murtaawaa qabu. Abee mataa isaanii kan murtaa'aa ta'e qabu. Fakkeenyaa yoo fudhanne dhakaa tokko yoo fudhanne dhakaan kun yookaan bifa reektaangilii qabaa yookaan bifa rog-sadee qabaachuu danda'a yookaan bifa biroos qabaachuu danda'a. Kanaaf sheeppii mataa isaatiin ibsuu ni dandeenya jechuudha. Sheeppii akkasii qaba jenna. Akkasumas immoo qabee mataa isaanii qaba. Iddoo tokko yoo keenye bakka qabachuu ni danda'a. Bakki inni qabatu sun bakka murtaa'aa ta'uu danda'a. Vooluumiin isaa. Kanaaf qabee mataa isaanii qaba. Kun amala soolidiin isteetii biraarraa ittiin adda ba'u keessaa tokko qabee murtaawaa fi boca murtaawaa qabaachuu isaati. Kan biroo immoo inni solids cannot be compressed. Amala cummuu qabani. Cummuu jechuun maanni yoo walitti qabaman fakkeenya dhakaadhumaa yoo fudhanne harka keenyaan yoo walitti qabne salphaatti walitti dhufuu hin danda'ani. Walitti cummuu qabuu hin danda'ani. Kun immoo amala jajjaboon qabu keessaa isa tokko jechuudha. They are not but they are not or they cannot be compressed. Compressed ta'uu hin danda'ani. Walitti cummuu qabuu hin danda'ani. Amala jajjabooti kuni. The third one is solids have higher density than liquids. Amala density isaanii yoo ilaalle yookaan immoo rokkina isaanii maateriyaaliin isaan irraa uumaman yookaas immoo partikiloonni isaan irraa uumaman walitti heddummataniiru waan ta'eef maal qabu? Density olaanaa qabu, rokkina olaanaa qabu. Density jechuun maanni hanga kenname tokko qabeessaa sanii yoo kan arginu. Kanaaf rokkinni jajjaboo rokkina dhangala'uuf gaazii fi kabiroo ni caala waan ta'eef they are higher denser than any states. Isteetota jiran sanirraa baay'ee walitti rokkina olaanaa waan qabaniif amalli isaanii tokko kana kan isaan kaan irraa adda baasu. They are tightly packed particles akkuma nama jedhe partikiloonni isaan irraa uumaman walitti heddummataniiru. So they are organized well. Bifa sirriidhaan organized waan ta'aniif kunillee amala density isaanii kan ol kaase keessaa tokko kana. Kanaaf jajjaboonni akkuma beekamu jajjaboonni dhangala'oo caala denseriidha. Akkasumas immoo gaasota caala denseriidha yookaan immoo rokkina olaanaa qaba. Wal bira yoo qabne ilaallu. Garuu jajjaboo ta'ee kan dhangala'oodhaa gadi density qabu ni jira. Mee haa ilaallu. Particles or molecules of ice cabbii yoo ilaalle uumaman jajjaboodha. Is what solid jenneerra jajjaboodha cabbiin. Garuu density isaa yoo ilaalle kan bishaaniitii gadi bishaan dhangala'oo waan ta'eef maaliif ta'e sababa mataa isaa qaba. Generally, the solid state is greater than the liquid state and the liquid state is greater than the gas state in the form of density. Density isaaniitii yoo ilaalle. Garuu cabbiin density isaa jajjaboo ta'ee kan dhangala'ootii gadi maaliif ta'e? Uumama jajjaboo yookaas immoo dhangala'oo yoo ilaallu partikiloota isaan walitti heddummatanii gargar jenneerra. Garuu cabbii fi bishaan waaniin adda baasnu tokko maanni hydrogen bond kan jedhu boondii isaan walitti hidhee jiru jira. Hydrogen bond jedhama. Boondiin bishaanii fi cabbii gidduutti argamu jechuudha. Bishaanis haa ta'u cabbii gidduutti kan jiru cabbii isa solidiidhaan jirus haa ta'u bishaan isa liquidiidhaan jiraatu keessa amala hydrogen bondii qabu. Hydrogen bondiin kun immoo maal godhe? Because of the how hydrogen bonding arranges the water molecules when they freeze. Amma yeroo bishaan freeze ta'u garamitti? Gara jajjabootti gara cabbiitti yeroo firiizii ta'u amala wayii kenna. Kanaaf amalli inni kennu kun maanni amala hydrogen bondiin isaan gidduutti jiru kun uumamaan jajjaboon walitti dhiyaataniiru. They are condensed jenneerra. Dhangala'oo caala condensed waan ta'aniif amalli hydrogen bondii isaan gidduu jiru kun
bishaaniif bishaan gidduu jiru kun yeroo walitti dhiyaatan eenyu keessatti cabbii keessatti yeroo walitti dhiyaatan wal qabatu wal bira warri jiran wal qaqqabatu mee suuraa naa ilaallu. Kun amma suuraarraa akkuma argitan hydrogen bondii jira jenneerra bishaan keessattis jajjaboo keessattis uumamaan bishaan jajjaboo caalaa dhangala'aan walirraa fagaatee jira waan ta'eef uumamni hydrogen bondii bishaan keessa jiru sanii xiqqoo walirraa waan fagaatuuf hamma tokko walitti siqanii waan hin jirreef wal qabatanii jiran. Kanaaf cabbii fudhanne uumamni isaa hydrogen bondiin isa keessa jiru waan walitti siquuf hydrogen bondiin inni tokko isa tokkotti waan dhiyaatuuf kunoo foormii akkasii uume jechuudha. Walitti dhiyaatee erga inni uumamee booda ispeesiin gidduu isaaniitti uumame. Inni kun hydrogen bondii biraa, inni kun bishaan biraa, inni kun molekiyuulii bishaan biraa, molekiyuulii bishaan biraa, molekiyuulii bishaan biraa walitti dhufanii hexagonal structure wayii uumani. Gidduu isaaniitti waan akkasii kana uuma waan wal qabatanii jiraniif. Kanaaf gidduun isaanii maal ta'e ispeesii wayiitu uumame. Space. This is an empty space between the water molecule. Kun immoo maal godhee banaa waan godheef gidduu isaanii banaa waan godheef maal uume? The ice in hydrogen bond lock molecules into a rigid. Then it makes open hexagonal lattice. Kana uume gidduu isaaniitti banaa uume. So this structure has empty space. Akkuma suuraarra ilaalle bakka duwwaa wayii uume. Molecuulii bishaanii gidduutti. Bishaanii gidduutti molecuulii uume. So in the solid states, the molecule vibrate in place. Xiqqoon walirraa socho'uudhaaf kanaaf maal ta'u walitti they cannot move closer together. Walitti dhiyaatanii waan jiraniif uumamaan jajjaboo san keessatti. Kanaaf kuni maal godhee banaa godhee walirraa fageesse. Kun immoo maal godhee akkuma suuraarraa arginu hawwaa gidduu isaaniitti uume akka bishaan jajjaboo isa aayisii kana densiitiin isaa caalu godhee yeroo baay'ee otoo ilaalle bishaan irra bololi'a cabbiin. Bishaan irra bololi'a. But in the water molecule, hydrogen bond constantly break and reform. Hydrogen bond walirraa xiqqoo fagaataadha bishaan keessatti. Kanaaf walitti akkasasanii walitti dhufanii wal qabachuu hin danda'an. Wal qabachuu waan hin dandeenyeef ispeesiin bishaan gidduu jiru akka kan cabbiisanii walirraa fagoo miti. Kun immoo maal godhee akkasaan ulfaatinni bishaanii ulfaatina cabbii caaluu waan godheef gaappiin sun amma ta'e guutuudha kan bishaanii keessatti. Kanaaf kuni maal godhe jechuudha? Amalli dhangala'oon bishaan cabbii caala denserii ta'uu godhe. Bishaan cabbii caala akka densi yookaan immoo rukkinni bishaanii akka cabbii caalu taasise jechuudha. Kanaaf seera rukkinni jajjaboo kan dhangala'oo caala isa jedhu kana kan nu jalaa faallessu cabbiidha jechuudha. Cabbiin jajjaboo ta'ee bishaanii gaditti rukkinni isaa. Kanaaf uumamaan duraan irraa fagaatanii jiru waan ta'eef bishaan keessatti molekiyuuliin walitti dhufee paakii ta'ee akkasa kana hexagonii uumu waan ta'eef amalli kun maal godhe? The ice has lower density than water. So that is why ice float on water. Yeroo kana yeroo baay'ee cabbii bishaan keessa buusnee bololi'a. Otoo ta'ee uumamaan jajjaboon bishaan keessa gadi keessa bu'uu qaba ture garuu hin bololi'a. Sababiin isaa maali? Amala hamma kaasne kun hydrogen bondiin uumamaan cabbii keessa jiru kun akka float godhu isa godhe jechuudha. Kun amala jajjaboo denseriin isaa asitti jalaa wal faallesse ta'a. So yoo jajjaboo laalle itti fufna. The particles of solids, whether they are atoms, ions or molecules, they only vibrate in a fixed position or point. Jajjaboon kamiyyuu ionis haa ta'u yookaas molecules haa ta'u atomii yoo ta'u bakka murtaa'e irratti kan isaan sochii taasisan. Vibreeshiniin isaanii bakka murtaa'e irratti. Sababiin isaanii maali? Walitti dhiyaatanii waan jiraniif. Molecuulii yookaas immoo atomiin isaanii yookaan partikiloonni isaanii maddii isaanii kan jiru partikiloonni walitti dhiyaatanii waan jiraniif vibreeshinii bakkuma sanitti socho'u. They vibrate at a fixed point. Kanaaf kun amala jajjaboo feesii biraa yookaan immoo isteetii biraa irraa adda isa baasu ta'a. As a result, particles stay in a fixed position. Kanaaf partikiloonni isaanii bakka muraasatti fixed ta'anii jiru waan ta'eef kun amala jajjaboo agarsiisa. Fakkeenya jajjaboo hedduu tarreessuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf metals, chalk, sand, soil and stone are some examples of solids. Warra fakkeenya ta'anidha. Hedduun isaanii jiraachuu danda'u. Dhagaa baay'ee gosa baay'ee jira jajjaboo. Wantoonni harkaan qaqqabanne jajjabaatu kamiyyuu jajjaboo inni irraa amala isaatiin ilaalle irraa kun jajjaboota jennee amala isaaniitiin adda baasuu dandeenya. Mee isteetii lammaffaa ilaallu. The liquid states. What is the liquid states? What properties has? Maamee amala akkamii qaba laata? A liquid has a definite volume.
it has a definite volume but it does not have definite shape. Laala asirratti amala bishaan yookaan dhangala'aan bishaan dabalatee dhangala'oonni biroo ittiin adda ba'an keessaa tokko maanni qabee murtaawaa qabu. Qabee murtaawaa qabu garuu maal hin qabani? Boca murtaawaa hin qabani. Mee fakkeenyaa fudhanna. Bishaan tokko fuunee yeroo baay'ee bishaanuma fudhanna fakkeenya dhangala'u. Bishaan tokko fuunee burcuqqoo biftisaa bifa reektaangilii qabu wayii yoo fudhanne. Bifa reektaangilii qabu keessatti burcuqqoo tokko yoo itti naqne bishaan qabeensaa liitira tokko haa jennu. Waan liitira weeter haa jennu. Qabee liitira tokko kana voolumiinsaa murtaa'aadha jenneerraa murteessineerraa. Fuunee burcuqqoo boca reektaangilii qabu keessatti yookiin bocni bishaan achi keessa jiru san reektaangiliidhuma fakkaata. Maaliif qabeen dhangala'oo yeroo kamiyyuu murtaa'aa erga jennee bocni isaanii kontiinerii santu murteessa. Qabee wanta isaan qabee jiru maateeriyaalii sheeppii kontiinerii san fakkaatu yookaan immoo waan meeshaa isaan qabesanii fakkaatu. Amma otoo bishaanuma kana fuunee bifa koonii wayiitti naqne bishaanichi kooniidhuma fakkaata. Ammas immoo otoo fuunee waan bifa geengoo wayii keessatti keenye bishaanichi meeshaadhuma geengoo qabu san fakkaata waan ta'eef qabeen isaanii murtaa'aa ta'uyyuu liitira tokko yoo ta'u isa geengoo san keessatti isa reektaangilii keessatti isa koonii keessatti yoo sanuma ta'eyyuu qabeensaa liitira tokko yoo ta'eyyuu bocni isaa garuu boca sadan kana fakkaata jechuudha. Yookaan geengoo fakkaata, yookaan reektaangilii san fakkaata, yookaan bifa koonii san fakkaata. Kanaaf maal jennee a liquid has definite volume but it does not have a definite shape jennee conclude gochuu dandeenya jechuudha. So it takes the shape of the container. Sheeppii kontiinerii yookaan qabee wanta meeshaa isa qabeessanii fakkaata. Kun amala isaa kan bishaanii jechuudha. Inni kan biraa amalli bishaanii yoo itti fufu it is bishaan jechuun dhangala'oo keessaa tokko waan ta'eef. It is very slightly compressible. Slightly jechuun eenyu wajjin bira qabneetti jajjaboo wajjin. Jajjaboon maal jennee? It cannot be compressed jenneerra. Inni walitti cummuqamuu hin danda'u. Amalli bishaanii garuu amalli bishaanii fi dhangala'oo biroo kanu bishaan akka fakkeenyaatti yeroo fudhanna. Zayitiis haa ta'u dhangala'oodha. Bishaanis haa ta'u wantoota biroos haa ta'u alkooliis haa ta'u they are what liquid. Maal qabu amala dhangala'ummaa yookaan flow godhu. They can freely flow. So they are slightly compressible compared to that of the solid state. Kanaaf solid state wajjin yoo wal bira qabne yookaan jajjaboo wajjin yoo wal bira qabne isaan kun amma tokko maal ta'u ni cummuqamu. Ni cummuqamu. Kuni maal agarsiisa? Amalli dhangala'oo jajjaboo wajjin wal bira qabne cummuqamuunsaa hamma ta'e ni cummuqama yookaan walitti dhiphachuu danda'a. Fakkeenyaan ilaalla. Bishaan haayilaandii tokko fuunee harka keenyaan otoo walitti qabne bishaan haayilaandii keessa jiru sana harka keenyaan otoo walitti qabne hamma ta'e walitti cummuqamuu danda'a. Kan dhagaa otoo fuunee jajjaboo garuu walitti cummuqamuu hin danda'u. Kanaaf amalli bishaanii yookaan immoo dhangala'oo biroo amala maalii qabu? Amala xiqqoo walitti cummuqamuu qabu. Slightly compressible jenna. Guutummaatti otoo hin taane slightly compressible. So they have the ability to flow. Dhangala'uu qabu. Lafarra otoo naqne yookaan lafa walqixxee tokkorra yookaan xarapheezaa tokkorratti otoo bishaan dhangalaasne iddoo tokko taa'uu hin danda'an. They can flow freely. Amalli bishaanii kan biraa immoo maal jenne? In liquid states particles vibrate about the points. Jajjaboo irratti maal akka jenne yoo yaaddannu they vibrate to the fixed point jenne. What about this? In liquid state particles vibrate about the point. So they constantly shift the position. Their position. Eessatti lafa tokko yoo dhangala'an iddoo tokkorraa iddoo tokkotti socho'uu danda'u. Sababiin isaa uumamumni paartikilii isaan keessaa jajjaboo caalaa hamma ta'e walirraa fagaataadha. Jajjaboon kondensidiidha. Inni kun immoo less kondensidii jennee waamuu dandeenya. Hamma ta'e walitti kan walirraa fagaatan warri dhangala'aa kun. Kanaafuu they can vibrate about the point. So they constantly shift their position iddoo tokkotti bakka isaanii jijjiiruu danda'u. Jajjaboo caalaa. Kun amala isaanii keessaa kan birooti. Some examples of liquid state like water, ethanol, mercury. Mercury jechuun sibiila dhangala'aadha. Bromine and oil are some examples of the liquid state. Fakkeenya baay'ee kaasuu dandeenya. Warra kana akka fakkeenyaatti olaal mercuryis haa ta'u, ethanolis haa ta'u, kan biroo brominiis haa ta'u, brominiin maanni innis dhangala'aadha. Sibiila ala ta'ee dhangala'aadha. Merkuriin garuu sibiila dhangala'aadha. Kanaaf warri kun hundi isaanii dhangala'oodha. Dhangala'oo amma ta'anitti amala dhangala'oo hamma himne kana. They have a definite volume but they does not have a definite shape jenna.
sheeppii kontiinerii qabachuu danda'u. Kanaaf they are slightly compressible, they have the ability to flow, so they vibrate about the point, so they constantly shift their position. This is the property of liquid jenne warra kana isaan keessatti hiriirsuu ni dandeenya. Itaanolis haa ta'u, bishaanis haa ta'u, meerkuriis haa ta'u, biroominii yookiis zayita. Kun hundi isaanii fakkeenya dhangala'ootii, amala dhangala'oo hunda ni kabaju jechuudha. Isteetii sadaffaa yoo ilaallu the gas states, gaasota amala gaazummaa warra qaban. So a gas has neither definite volume nor definite shape. Kun immoo lamaan isaa keessaa hin qabu. Warri gaazota jennu kun immoo qabee murtaa'aa mataa isaaniis hin qabanii, akkasumas immoo boca murtaa'aa mataa isaaniis hin qabanii jechuudha. Kanaaf maal qabu? They have the shape of the container. Kanaaf volumii yookaan immoo sheeppii kontiinerii sanii fudhatu. Mee haa ilaallu. Fiinyaan yeroo afuufnu amma ta'e ni afuufamu. Yeroo afuufaman san keessa isaanii fiinyaan sun yoo bifa reektaangilii ta'e boca reektaangilii qabu yookaan immoo bifa koonii wayii yoo ta'e bifa kooniitiin afuufamu. Kanaafuu boca fiinyaa sanii fakkaatu jechuudha malee qabee mataa isaaniis hin qabanii volumii jechuudha. Qabee mataa isaaniis hin qabanii boca yookaan sheeppii mataa isaaniis hin qabanii. Kun lamaan isaanii keessaa hin qabanii. Kun immoo amala gaazonni isteetii warra kaan irraa adda isa baasu. They are highly compressible. Kun immoo baay'ee walitti cummuqamu. Kun maal agarsiisa? This indicates that most of the space between the gas particles are empty. Gidduu isaanii kan jiru maalni baay'ee walirraa fagaata. Kana jechuun gaaziin tokko as yoo jiraate inni kan biraa as jira, inni tokko as jira, hammana walirraa fagaatan. Kun immoo akka isaan walitti baay'ee cummuqaman taasisa. Amma otoo fiinyaa fuunee walitti amma barbaanne walitti cammaquu dandeenya. Compressed ta'u. They are highly compressible. Compressed ta'uu waan danda'aniif amalli kun kan agarsiisu gidduu isaanii bakka duwwaa jira. As bakka duwwaa jira, as bakka duwwaa jira, as bakka duwwaa jira, kanarra bakka duwwaa jira. Kun immoo ispeesii baay'ee duwwaa waan jiruuf amala walitti cummuqamuu qabu. Kanaaf yoo wal bira qabne ilaalle jajjaboon walitti cummuqamu jenneerra, dhangala'oon hamma tokko walitti cummuqama jenneerra, gaaziin immoo baay'ee walitti cummuqamuu danda'a waan jenneef kun maal agarsiisa walumaa galatti? Paartikiloonni isaan irraa ijaaraman walitti fagaachuu fi walitti dhiyaachuu agarsiisa. Kan jajjaboo hedduu walitti heddummataadha. Kan dhangala'oo hamma ta'e modereetiidha, giddu galeessa. Kan gaazii immoo baay'ee walirraa fagaatee waan jiruuf cummuqamuu danda'a. Here are some examples of gas. Gaazota gosa garagaraatu jiru. Eenyu isaanii? Naatiroojiinii ta'uu danda'a, oksijiinii ta'uu danda'a, gaazota gosa biroo ta'uu danda'a, kaarboon daayoksaayiid, saalfar daayoksaayiid kun amma gaazota. Haayidroojiniin gaazii tokko, oksijiiniin gaazii biraati, kaarboon daayoksaayidin gaazii biraati, naatiroojiin gaazii biraati, naatiroojiin daayoksaayiid, saalfar daayoksaayiid, so on. Warri kun hundi isaanii gaazota. Hamma gaazota ta'anitti immoo amala gaazii qabu. Maayinni amalli gaazii isa malaallee hunda. Volumii mataa isaanii hin qabanii, diifiniitii kan ta'e. Diifiniit sheeppii hin qabanii. Kanaafuu kan meeshaa keessa jiranii qabu jechuudha. Dabalataan immoo they are highly compressible. Walitti cimmuqamuu danda'u. Ispeesiin gidduu isaanii jiru baay'ee bal'aadha. Kun amala gaaziin tokko qabu kan agarsiisu ta'a jechuudha. Mee ispeetii isaa arfaffaa kan haa ilaallu. Plasma states. It's not common. Kun amma komanii miti. Maal yeroo akkamii uumama laata plasma statein kun? Amala akkamii immoo qaba jedhaa jennu haa ilaallu. So plasma is the first physical state of matter that exists at high temperature. At what temperature? High temperature. Million degrees Celsius or degree centigrade of temperature. Kanaaf plasma statein kun yoomiyyuu bifa kamiin jira kan jedhu ilaaluu dandeenya. What states are plasma states? So at such high temperature, molecules cannot exist. Molecules cannot be exist at what? At million degrees Celsius. Molecules cannot be exist. So how they can exist? They may be exist in the form of cation or electrons or ionized gases. Isaan kun akkamiin jiraachuu danda'u yookaan positive ion jennee waamna. Temperature kana irratti million degree centigrade yookaas immoo bifa kamiin jiraachuu danda'u? Electron form. So they are ionized form. Ionized formiidhaan jiraatu yookaan ionized gaasiidhaan jiraachuu danda'u waan ta'eef akka molecuulii yookaan akka maaterii tokkotti jiraachuun isaan ulfaata. Sababiin isaa they have in high temperature olaanaa irratti waan ta'eef exist ta'uuf bifa kana lamaaniin jiraachuu danda'u jechuudha. So because of the extreme temperature, that means million degree centigrade of temperature needed for the fusion
no material exists in this temperature. Temperature miliyoona hedduu ta'u kana keessatti maateriyaaliidhaan argachuu hin dandeenyu plasma state kana. Kamiin argamuu danda'a? Yookaan positive ion that is cation or in the form of electron the ionized gaasiidhaan jiraachuu danda'u waan ta'eef amala addaa qabu jechuudha. So what is the property of plasma state? Plasma state kun amala akkamii qaba? Amala gaazii qaba. Gaazitti siqu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Sheeppii mataa isaanii hin qabani. Akkasumas immoo qabee murtaa'aa mataa isaanii hin qabani. Kana jechuun amala gaazii qaba jechuu agarsiisa. Kun immoo maal agarsiisa? This indicates that they are less denser than solid in the liquids. Kanaaf rukkinni isaanii illee kan jajjaboo fi kan dhangala'ootii gadi waan ta'eef plasma statein stateii gosa akkasiiti jechuudha. Stateii gosa akkasiiti. Temperecheeraan digirii seentigireedii yookaan digirii seelsheesii miliyoona irratti yoo maateriyaalii akkasii arganne they cannot exist in the form of material. Kanaaf bifa molecuuliin yookaan maateriyaalitiin argachuu hin dandeenyu. Bifa maaliin arganna? Positive ion or in the form of electron jennee argachuu waan dandeenyuuf amala akkasii qaba plasma statein jechuudha. Mee physical state kana akkasiin haa ilaallu akka summarizeiti. The physical state of matter can be changed into solids, liquids or in the form of gas or plasma state when we vary the temperature or external pressure. Stateii tokkorraa gara stateii biraatti jijjiirra akkuma jenne yookaan jajjaboorraa gara dhangala'ootti yookaan dhangala'oorraa gara gaaziitti yookaan gaaziirraa gara plasmaa isa jennu kanaatti yookaan immoo faallaa kanaatiin plasmaarraa gara gaaziitti gaaziirraa gara dhangala'aatti dhangala'aarraa gara jajjabootti jijjiiruu dandeenya when we apply the temperature or the pressure. Pressureii apply irratti yoo goone yookaan immoo yoo jijjiirre kan jennu maalni yookaan yoo daballe yookaan yoo hir'isne jechuudha. Yoo daballe maaltu ta'a? Mee haa ilaallu. When we increase the temperature to the solid can change to what? The liquid state that is called melting. Amma jajjaboo tokko fuunee yoo temperature olaanaa yookaan pressureii olaanaa irratti apply goone maal ta'a? Stateii isaa kanarraa gara stateii biraatti jira. Stateii keessa jiru keessaa hin jiraatu. Garamitti jiraata? Gara dhangala'ootti jiraachuu filata. Kun yoo maal ta'edha? When we increase the temperature or external pressure. Kun yoo temperature yookaan immoo pressureii isaatti apply goone guddisne jechuudha. Akkasumas immoo dhangala'aan tokko stateii irra jirurraa gara stateii biraatti jijjiiramu yoo temperature isaa daballe garamitti jijjiirama? Gara dhangala'ootti irraa gara gaaziitti jijjiirama. Dhangala'oon gara gaaziitti jijjiiramuu danda'a. Yoo maal ta'e? When we increase the temperature or the external pressure. Pressureii yoo itti daballe jechuudha. Kunis maal jennee waamna? Vaporization jennee waamna adeemsa isaa. Adeemsi kun yookaan the process known as vaporization. Adeemsichi vaporization jennee waamna. Ammas immoo gaazii kana gaazii stateii qabnu tokko yoo temperature yookaan pressureii apply irratti goone maal ta'a? Ionized ta'a. Garamitti? Gara plasmaatti. Inni kun temperature akkamii ta'uu danda'a? Million degree centigrade of temperature. Temperature miliyoonaan jennee waamna. Yoo humnaa ol extreme temperature jechuudha. Yoo itti daballe maal ta'a? Ionized ta'a. Maaltu gaazii statein kun? Garamitti? Gara plasma stateetti. Walumaa galatti melting, vaporization and ionization inni jennu kun amma yoo external temperature yookaan pressureii irratti daballu guddifnedha yoo apply irratti goone. Faallaa kanaatiin stateii yookaas immoo plasma statein tokko temperature isaa gadi yoo buusne miliyoon isa jennurraa baay'ee yoo gadi buusne garamitti deebisna? Gara gaaziitti deebi'uu danda'a. The process known as ionization jennaan kun. Temperature isaa gadi buusne jechuudha. Dabalataan gaazii qabnu tokko stateii gaaziitiin kan jiru maateriyaaliin tokko stateii gaaziitiin kan jiru temperature yookaan pressureii isaa yoo gadi buusne ammammoo maal ta'a? Gara dhangala'ootti deebi'a. The process known as condensation jennee waamna process isa kana. Faallaan samaa inni vaporization yeroo temperature daballu yookaan pressureii daballu vaporized ta'a. Dabalataan haala ammammoo liquid state irra kan jiru tokko yookaan bifa dhangala'aatiin stateii sana irra kan jiru temperature yoo xiqqeessine yookaan pressureii irratti apply goone sana yoo gadi buusne garamitti jijjiirama? Gara jajjabootti jijjiirama. The process known as freezing process. Freezing adeemsi isaa kun walumaa galatti kanarraa maal hubanna? One state can be changed to another state when we apply the temperature or when we vary the temperature or the pressure. Kanarraa kana hubanna jechuudha. Stateii tokkorraa gara stateii biraatti jijjiiruuf yookaan temperature isaa jijjiirra daballa yookaan immoo ni xiqqeessina. Yeroo daballu yeroo xiqqeessinu faalkaa inni keessa jirurraa gara faalkaa birootti akka jijjiiramuu danda'u kanarraan waa hubachuu ni dandeenya jechuudha.
Ittaafuma. Let us see the kinetic theory of matter. Kinetic theory of matter kan jedhu kana mee haa ilaallu. Theoriin kun maal inni? Assumption isaas maal inni kan jedhu gadi fageenyaan ilaalla. This theory states that every substance consists of a very small particles. Every substance can contain a very small particles. What are the particles? It may be ions or atoms or the molecules in which these particles are the state of continuous or random motion. Isteetii sabstaansiin tokko kan ittiin jiraachuu danda'u partikiloota xixiqqootiin jiraachuu danda'a. Partikiloonni xixiqqoon kun immoo yookaan ayinii ta'uu danda'u, yookaan immoo ateemii ta'uu danda'u, yookiis immoo moolekiyuulii ta'uu danda'u. Warri kun immoo partikiloonni kun immoo sochii walirraa hin cinne yookiin immoo sochii randam jedhamu adeemsisuu danda'u jedha. Kana tiyooriin inni qabee jiru. So mee itti fufna. This theory gives explanation of the nature of the motion of the heat energy. Tiyooriin kun maal nu ibsa? Waa'ee heat energy. Tiyoorii kana sochii heat energy tokko nu ibsuu ni danda'a. Ilaalla akkamitti energy wajjin wal qabata kan jedhu ilaalla. So it also explains the three states of matter. Waa'ee faalkaalii sadanii irratti waan jedha. Maal jedha fakkeenyaaf? The three states of matter in which substance may be chemically the same or they may be different in physically jedha. Substansonni yookaan isteetonni tokko isteetiin tokko keemikaalii yookaan bifa keemikaalaa wal fakkaataa qabaatee amala fiizikaalaa gara qabaachuu danda'a jedha. Mee haa ilaallu. Mee bishaan maa fudhannu? Bishaan laalaa turre irra deddeemne. Water can exist in three forms of state, we say. The liquid state, the solid state, and the gas form. Bishaan amma isteetii sadiin jiranirra. Yoo istiimii ta'e maal ta'a? Steam is what? It is a gas. Liquid itself. Bishaan yoo fudhanne inni dhangala'aadha mataa isaatiin. Solidiidhaan jiraachuu danda'a. Inni kun maal inni? They are different in physical form. Isaan kun amala fiizikaalaa isaanii gosa sadiin bishaan wal fakkaataa ta'e tokko maaliin jiraachuu danda'a? Isteetii sadiin jira jenneerra. So they are different in physically jenneerra kun. Physically gara jenne. So according to this theory, mee keemikaaliidhaan yookaan bifa keemikaalaatiin akka wanti wal fakkaatu. Bishaan cabbii keessa jiru, the ice. Akkasumas immoo istiimii keessa jiru, akkasumas immoo jajjaboo yookaan immoo dhangala'oo bishaanii keessa jiru sun hundi isaanii keemikaala wal fakkaata qabu. Amala keemikaalaa wal fakkaata qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Hadiroojin boondiin isaan gidduu jiru, ice keessas haa ta'u, akkasumas immoo dhangala'aa keessas haa ta'u, isa dhangala'aa yookaan gaazii keessas haa ta'u, istiimii keessas haa ta'u. Keemikaalii they are the same. Hadiroojin boondiitu isaan walitti hidhee jira hunda isaanii. Kun amala keemikaala isaaniiti. Dabalataan moolekiyuuliin oksijiinii fi hadiroojinii achi keessatti jiru gargar tokkuma. Istiimii keessa isaa jiraatu, ice keessa isaa jiraatu, liquidii keessa isaa jiraatu. Kun maal jechuudha? They are chemically the same. Kanaafuu according to the kinetic theory of the matter explains that three states of matter in which substance chemically is the same but physically different. Kan jedhu kan fakkeenya tokko bishaaniin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Itti fufna. The motion of the particles increase with the rise of temperature. Amma sochiin partikilii solidii keessas haa ta'u, jajjaboo keessas haa ta'u, dhangala'oo keessas haa ta'u, yoo temperatureerri isaa dabale moshiniin isaa yookaan immoo temperatureerri isaa yoo dabale particle motion. Sochiin partikilii isaan keessa jiru ni dabala. Kana jechuun as we increase the temperature, the particle motion increase. As we decrease the temperature, the particle motion also decrease. Kanarraa maal hubanna? Temperature factorii tokko yookaan parameetirii isaaniif ta'uu ni danda'a jechuudha. So the motion of the particle increase with the increase of the temperature or the rise of temperature. Akkuma temperature dabaluun the intermolecular force of the particle may be increased. Sochiin isaanii kun ni dabala jechuudha. So there are the assumptions of kinetic theory of matter. Assumptionii mataa isaa qaba kinetic theory of matter kan jedhu kun assumptionii maal qabatee tokkoon gadi fageenyaan ilaalu. The first assumption says that all matter is composed of the particles that are constantly moving. Partikiliin maateriin irraa uumame kun partikilii sochii wal fakkaataa qabudha jedha. Fakkeenyaaf partikiliin jajjaboon irraa uumame tokko jajjaboon uumamaan walitti siqeera waan ta'eef partikiloonni isaanii sochiin isaaniillee achumatti murtaa'a. Sochii xiqqaa qabu jechuudha. Akkasuma dhangala'oo yoo fudhanne
Dhangala'oon hamma ta'e walirraa fagaatee jira waan ta'eef, hamma ta'e dhangala'oo walirraa fagaatee jira waan ta'eef sochiin isaanii achumatti wal fakkaataa socho'ama. Akkasuma gaaziin illee akkasuma walirraa fagaatanii jiru. Sochiin gaazota keessaa maali? They can constantly move. The particles of the matter is constantly move. Kun assumptionii jalqabaati. The second assumption, all particles have kinetic energy and potential energy. So, the molecules in the solid state have the least amount of energy, whereas the particles of the gas has the greatest amount of energy. Amma mee haalaallu kana. Partikiloonni kinetic energy mataa isaanii qabuudha. Mee haalaallu fakkeenyaaf kinetic energy jechuun maal jechuudha? Kinetic energy is equivalent with what? 1/2 mv square jenna. mv square jenna. Kanaafuu partikiliin kinetic energy qabu jechuun amma partikilii gaazii tokko haa fudhannu. Gaaziin tokko iddoo tokko achumatti socho'a. Iddoo irraa iddootti socho'uu danda'a. Yeroo socho'u kana maal qaba? Velocity mataasaa qabaachuu danda'a. Akkasumas immoo hanga mataasaa qabaachuu danda'a. Kanaaf sochiin isaanii kun kinetic energy isaanii san asirraa akka evaluate goonu nu gargaara jechuudha. Jajjaboon illee akkasuma. Idduma jiranitti socho'uu danda'u. Jajjaboon illee, gaaziin illee, dhangala'oon illee kinetic energy mataa isaanii qabu. Garaagarummaa qabaatan iyyuu kinetic energy mataa isaanii qabu. Potential energy yoo akkamiin qabaachuu danda'u? Mee haa ilaallu. Potential energy jechuun walqixataa mgh. Kana keessatti m'n akkuma kana maasii isaaniiti. Maasii partikilii isaanii ta'a. G'n giraafiitiidha. H'n immoo heetii isaaniiti. Fageenya isaa walirraa socho'an. Kanaaf ammoo gaaziidhuma tokko ammas yoo fudhanne fakkeenyuma kana gaaziin tokko iddoo tokkotti socho'uu danda'a. Bakka isaa jijjiiruu danda'a. Bakki inni jijjiiru kun asii as socho'uu danda'a. Yeroo kana maal argata? Heetii mataa isaa argachuu danda'a. Yookaan immoo amma fageenya socho'u sanii achirraa argachuu danda'a. Kanaaf maasii mataa isaa qaba partikiliin sanii gaazis haa ta'u. Giraafitiin dachee beekamaadha. Haayitiin inni socho'e san achirraa argachuu hin danda'ama. Kanaaf potential energy mataa isaa akka qabaatu godhe. So the postulate or the assumption says that all particles have kinetic energy. The movement of the energy. Movement energy. Sochiinuma iddoo sanitti ta'udha. Kinetic energy. Idduma sanitti kan socho'an jechuudha. Potential energy jechuun immoo due to what? Due to the position. Bakka sanirraa yeroo socho'an jechuudha. Kanaaf kanumarraa maal ilaaluu dandeenya? Assumptionii kanarraa maal ilaalla? Molecules in the solid state have least amount of energy. Jajjaboon immoo gaazii wajjin yoo wal bira qabne jedha. Enerjiin isaanii xiqqoodha warri jajjaboon jedha. Maaliif? Sababa qaba. Akkuma jenne jajjaboon uumamni partikilii isaa baay'ee walitti dhiyaataadha. Walitti heddummataadha. Kanaaf iddoo sochii baay'ee hin qabu. Iddoo tokkoo gara biraatti socho'uu hin qabu. Iddoo tokkoo gara biraatti hin socho'u taanaan solidiin maal jechuudha? Kinetic energy yookaan potential energy isaa xiqqaadha jechuudha. Maaliif velocity xiqqoo qaba waan ta'eef. Akka velocity isaa dabalee energy isaa waan dabaluu danda'uuf. Akkuma kana potential energy isaas kanuma. Mee gaazii ilaallu wal bira qabne. Gaazonni baay'ee walirraa fagaatu. Uumamni isaanii partikiloonni isaanii baay'ee walirraa fagaatu waan ta'eef velocity'n isaaniillee akkuma kana guddata. Sochiin isaanii akkuma kana guddata jechuudha. Kana jechuun kinetic energy'n isaanis haa ta'u potential energy isaanii guddaadha. Kana jechuun energy guddaa qabu jechuudha. So maal jedha asitti? Molecules in the solid state have least amount of energy. Maaliif sochiin isaanii xiqqoodha. Sochiin isaanii xiqqoodha jennee solid has low velocity yoo wal bira qabne ilaalle. So particles of the gas have highest amount of energy. Maaliif sochiin velocity'n isaan itti walirraa socho'an waan fagoo ta'eef sochiin isaanii akkasuma guddaa yeroo ta'u energy'n isaanis guddaa ta'a. Kanarraa maal hubanna? The energy of the solid is less than that of the liquid and the liquid has lower than what? The gas state. The energy of this. Kana reverse isaati yoo ilaalle the energy of the gas has the highest among the solid and the liquid state jechuu dandeenya. Sababiin isaa speedii yookaan velocity isaan ittiin socho'an walirraa fagaata waan ta'eef velocity olaanaa waan qabaniif. The third assumption says that the difference between the three states. What are the three states? Solid, liquid and the gases of the matter is the energy content they have. Kanaafuu garaagarummaan isaanii energy isaan qabanii sochii isaanii irratti. Sochii partikilii isaaniitiin murtaa'a. Sochii partikilii isaa. So a change in phase may occur when the energy of the particle is changed. Kanaafuu phase isaaniillee kan uumamuu danda'u. Change of phase or state
Kan uumamuu danda'u yeroo kamidhaa? Inerjiin paartiikilii keessa jiru yeroo jijjiiramu jechuudha. Kanaaf jajjaboorraa gara dhangala'ootti inerjiin jijjiiramuu danda'a. Jajjaboorraa gara gaasiitti yeroo deemu inerjiin isaaniillee gara gara waan ta'eef akkaataa kanaan assumpshiniin kun nuu ibsa jechuudha. Assumpshinii arfaffaa ilaallu. The temperature of the substance is the measure of the average kinetic energy of the particles. Akkuma temperecheerri dabaleen maal jenneerra? Sochiin paartiikilii isaan keessa jiru ni dabala. Kana jechuun immoo kinetic energy isaan irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Kana jechuun akka temperecheerri dabaleen kinetic energy isaas ni dabala. Kanaaf the average kinetic energy of the particles increased when the temperature is increased. The opposite is true. When the temperature is decreased, the intermolecular force of the particles decreased, then the kinetic energy is decreased. Akkuma kana. Kinetic energy isaanii temperature isaanii wajjin waliin deema waan ta'eef postulatiin arfaffaa temperature wajjin wal qabsiisa. Kinetic energy. It is the average measure of what? The energy of this particle. The temperature. Kanatti wajjin wal qabsiisa. Postulatii shanaffaa itti hafuufnu. There are the space between particle of the matter. Partikiloota gidduutti maaltu jira? Space yookaan bakka duwwaatu jira jedha. The average amount of empty space between the molecules get progressively larger the sample of matter when we move from solid to liquid to the gas jedha. Kanaaf spacein partikiloota yookaan steetii sadan kana wal bira qabnee yoo laallu solidii irraa gara liquidii irraa gara gaasiitti yeroo deemnu empty spacein isaanii ni dabala jechuudha. Empty space jechuun bakki duwwaan isaan gidduu jiru ni dabala. Kam keessatti baay'ee guddaadha spacein? This is larger than solid. The liquid one is larger than the space between this is increased from solid state to liquid state to the state of this solid. Kanaafuu maal jechuudha? Kana jechuun amma jajjaboorraa gara dhangala'oorraa gara gaasiitti deemnu spacein isaan gidduu jiru baay'ee dabalaa deemaa jechuudha. Kana postulatii shanaffaan waa'ee empty space gidduu isaaniiti kan inni haasa'u jechuudha. Postulatii itti aanu postulatii ja'affaan maal jedha? There are attractive forces between atoms or molecules and these become stronger particles from move closer together. Yeroo partikiliin walitti dhiyaatan attractive forcein gidduu isaanii jiru hin cimaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Attractive forcein jajjaboo fi dhangala'oo fi gaazii wal bira yoo qabne ilaalle kan walitti baay'ee siqee jiru jajjaboo waan ta'eef attractive forcein isaanii achitti jira. Dhangala'oo keessatti moderateedha. Gaazii keessatti baay'ee walirraa fagaatu waan ta'eef attractive forcein gidduu isaanii jiru yookaan atoomii fi molekiilii gidduu jiru weak in gaazii keessatti baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. So these attractive forces are called intermolecular forces. Kanaaf attractive forcein gidduu isaanii kana jiru maalni? Kan jajjaboo isaa ta'u kan dhangala'oo it is known as intermolecular force jennee waamna jechuudha. Attractive force yookaan immoo isaan gidduutti kan uumamu jajjaboo gidduutti baay'ee ni cima jenneerra. Sababiin isaa partikiliin isaan irraa uumaman baay'ee walitti heddummatu. Dhangala'oo keessatti moderates giddu galeessa. Gaazii keessatti baay'ee irraa fagaatu molekiiliin isaan irraa ijaaraman. Kanaaf attractive forcein isaan gidduu jiru baay'ee gadi aanaadha. Kana jechuun maal jechuudha? Intermolecular forcein jajjaboo guddaadha. Kan dhangala'oo giddu galeessa. Kan gaazii baay'ee xiqqaadha. Kana jechuun attractive force irratti hundaa'a waan ta'eef postulatiin ja'affaa kana ibsa jechuudha. Egaa walumaa galatti barnoota keenya har'aa yoo guduunfinu waa'ee physical state fi garaagarummaa isteetota gidduu akka gabatee kanarraa ilaallutti cuunfaa hangammaatti ilaallee ta'a kun. So here are clear summary table of the property of solids, liquid and gases. Ni property waan maaltu jira? Shapeidha yoo ilaallu solid has what? Fixed shape. What about liquid? No fixed shape. So it takes the shape of the container. What about gas? No fixed shape. Shape isaaniitiin akkanaan adda baasna. What about volume? Solid have fixed volume. Liquid has fixed volume, but gases have no fixed volume. Akkasitti ilaalleerra. Particle arrangement isaanii akkaataa isaan itti walitti dhiyaatanii jiran yoo ilaalle jajjabummaa inni they are tightly packed, ordered. Baay'ee walitti dhiyaatanii jiru, ordered ta'anii jiru. Dhangala'aa keessatti immoo
close together less older than solid. Baay'ee yoo wal bira qabne jajjaboo caala gadi walirraa faffagaatanii jiru. Kan gaazii garuu baay'ee walirraa fagaatu. Far apart random motion. Walirraa faffagaatanii jiru akka barbaadanitti olii gadi fiiguu danda'u. Walirraa fageenya waan qaban spacing gidduu isaanii jiru bal'aa waan ta'eef gaazota keessatti baay'ee walirraa fagoodha jenneerra. Particle movement yookaan sochiin partikiloota vibrate in place jajjaboo walitti dhiyaata waan ta'eef bakka baay'een qabanii walirraa achiif as fiiguudhaaf achumatti socho'u. Yoo ilaalle immoo warri dhangala'oo xiqqoo walirraa fagaatu waan ta'eef achumaa achitti jajjaboo caalaa walirraa socho'uu danda'u, wal caala socho'uu ni danda'u. Warri gaazotaa garuu baay'ee ispeesii qabu waan ta'eef freely move, they can rapidly move socho'uu danda'u warri gaazotaa. Gaazonni jechuudha. Compressibility akkaataa cummuuqamuu isaanii yoo ilaalle very low in solid baay'ee gadaanaadha. Cummuuqamuu hin danda'anii jajjaboo waan ta'aniif ofuma isaaniiyyuu dhangala'oo keessatti moderate amma ta'e cummuuqama jenneerra gadaanaadha. Amala compressibility isaa akkasii very low fi low yeroo wal bira qabnu amma ta'e low kan jennu amma gaazii wajjin wal bira qabnu ta'a jechuudha kan dhangala'aa. Garuu amala compressibility kan qabu dhangala'oo fi gaaziidha. They are highly compressed when it is in gas states. Baay'ee gadaanaa kan jajjaboo gadaanaa kan dhangala'oo baay'ee olaanaa kan gaazii amala walitti cummuuqamuu isaaniiti kuni. Density rukkina isaanii yoo ilaalle high in solids, moderate or medium in liquid and low in gas states. Amala isaanii amala density yookaan rukkina isaaniitiin jajjaboo rukkina olaanaa qaba. Dhangala'oon giddu galeessaa jajjaboon rukkina gadaanaa qaba. Sababiin isaa uumama paartikilii isaaniiti. Ability to flow godhuu freely flow kan godhu eenyuuf eenyu inni ilaalleerra jajjaboon tasumayyuu flow gochuu hin danda'u. Idduma fixed position ta'a waan ta'eef iddoo tokko iddoo dhaabataa ta'a. No in solid they have no the ability to flow. Solid dhangala'oon immoo they have the ability to flow gochuu danda'u. Gaazonnis akkasuma they can freely flow. Intermolecular forces attractive force gidduu isaanii jiru jajjaboo keessatti maanneerra walitti heddummatu waan ta'eef they are strong. Baay'ee intermolecular force guddaa qabu. Amala partikiliin isaanirraa uumama walitti dhiyaata waan ta'eef moderate in liquid state and very weak in the gas state. Kun tamarii barnoota keenya har'aati jechuudha. Next topic part 2 we will proceed about the kinetic molecular theory of gases. Kana paartii lammaffaa itti fufna. Hangasitti nagaan turaa.